akeeka kanaaf kenname. Qalbii akeeka kanaaf kenname. Yaada akeeka kanaaf kenname qabaachuu. Tajaajila kan dursu jireenya kenname qabaachuu. Tajaajila kan dursu jireenya kenname qabaachuu. Ergamaa Waaqayyoo Maariyaamiin siin hafuura qulqulluutu si keessa bulee jira ilma deessaa jedhe miti. Gargaartu siin hafuura qulqulluu si keessa bulee ilma deessaa jedhe miti. Dhaqee maal jedhee ati ayyaana qabeettiidha. Hafuurri qulqulluu sirra buufataa. Hafuurri qulqulluu sirra buufataa. Harki Waaqayyoo abbaa si golbobaa. Ati akkasitti ilma hin deessaa. Ilma deessu kun immoo ilma abbaa jedhamee waamamaa jedheeti itti dubbata. Maal barbaada? Maal wanti inni gaafataa jiru? Waa'ee jireenya kenname akka isheen qabaattu. Maaliimmoo hafuurri qulqulluu sirra buufateera ulfooftee qayoonnaa jedhee hin gaafatamne ishee. Ayyama isheen jiru jechuudhaan. Garuu Waaqayyo Waaqa mitiire. Waaqayyo Waaqa utuu gaafatinuu Maariyaam akka isheen hafuura qulqulluu ulfooftu gochuu danda'a. Jireenya kenname akka isheen qabaattuuf itti dursa maal godhee waan isheen barbaadamteef itti himu. Innaan isheen immoo maal jedhe? Anu ammallee durba fudhatamitti ta'uu danda'a jennaan hafuura qulqulluu sirra buufata harka Waaqayyoo si golbobaa akkasitti mucaa deessaa jennaan maal jette sabooddee? Angarbittiin gooftaa san jira akkati jaallatte naafa ta'utti. Amma faarfannaa dursame, lallaba dursame, kadhannaa dursame, raajuu dursame. Maaltu dursaa? Akeeka kanaaf jireenya kenname qabaachuutu dursa. Jireenya kenname qabaachuutu dursa. Jireenya kenname hin qabnu yoo ta'e akeeka kana fiixaan baasuutu hin danda'amu. Meena dhaggeeffataa. Waldaa kootti waa'ee guutama hafuura qulqulluun barsiisaadha. Agartanitti yoo ta'e miidiyaarra. Waaqayyo mandatti himnaaniin waan sana barsiisaa. Amma utuun isaa barsiisuu qoradhu maal na barsiise Waaqayyo beektu? Hafuura qulqulluun guutamuun waldaa dhufuudhaan ta'a miti. Eebuu hafuura qulqulluun guutamuu qabaachuudhaan ta'a. Tajaajilumtila kennaan tajaajilaa eebuu tajaajilaa irraa sitti dhufa. Kennaan faarfachuu eebuu faarfachuu irraa sitti dhufa. Waaqayyoof hojjechuun eebuu Waaqayyoof hojjechuu irraa sitti dhufa. Ati Waaqayyoof hojjechuudhaaf fedhan qabdu yoo ta'e akeeka kana fiixaan hin baaftu ati karaatti gattala. Karaatti gattala. Sagantaan Waaqayyoo akeeka nu waame kanaan nu amansiisu. Nu amansiisee immoo akeeka kanaaf nu bobbaasu. Kanaaf tajaajila kan dursu maali? Jireenya kenname qabaachuu. Jireenya kenname yeroo isaa Waaqayyoon hin dhowwatu. Jireenya kenname humna isaa Waaqayyoon hin dhowwatu. Jireenya kenname diinagdee isaa Waaqayyoon hin dhowwatu. Abrahaam jireenya Waaqayyoof kennameen Waaqayyoon duukaa ture. Mucaa isaa Waaqayyoon hin dhowwanne. Agartani? Nama jireenya isaa kennee isa duukaa bu'e sanatti mucaa jaarsaa godinaa dhiyeessee. Jala. Kanaaf akeeka Waaqayyoo fiixaan baasuudhaaf jireenya kenname qabaachuudha. Jireenya kenname qabaachuu. Kuni waa baay'eetu jira ijoollee keenya. Jireenya kenname qabaachuun maalirraa maddaa? Isa jaallachuurraa. Isa jaallachuurraa. Namni nama jaallatuuf yeroo isaati. Namni baay'ee isin jaallatee isin kennaa guddaan isinii kennu yeroo isaati. Warqee utuu hin ta'in. Kuni sirra gisuu danda'a. Maaliif akka jedha beektu? Namni isin jaallatu yeroo isinii kenna inni jedhu maali? Yeroo inni waan ati deebistee bakka hin buufanne. Agartee ati yeroo kee yoo naa laatte daqiiqaa 10 yoo naa kennite daqiiqaa 10 deebisee bakka buufachuu hin danda'u barsiisaa. Kennaan deebine gala. Warqee naa kenne yoo ta'e bor warqee bitachuu danda'a. Bitire? Kennaa guddaanii of kennuu keessaa jireenya kenname qabaachuu keessaa maaltu jira? Jaalala Waaqayyoof qabnu keessaati kan inni madduu jechuudhaan. Phexrosiin kan inni gaafate agartanii? Nati na jaallattaa jedhe na jaallattaa ati na jaallattaa jennaan akkasi jaalladhu beekta maal inni caqacaqtaa jedhe. Na jaallatta erga ta'e qabootu jedhe oolaa qonaaf eegi bakka. Isa jaallachuurraatii dhufa of kennuun jireenya keenya kennuuf. Isa jaallachuu hin
qabnu yoo ta'e nuyi isaaf akeeka isaatiif dadhabuu, akeeka isaatiif aarsaa ta'uu, akeeka isaatiif yeroo keenya kennuutti hin gammannu. Namni isa jaallate garuu yeroo kennaaf jireenya kenname qabaataaf. Waa'ee Abrahaamiin isinitti muammalee dubbateera. Abrahaam mucaa isaa aarsaa godhee dhiyeesse miti ree? Waaqayyo waa'ee mucaa aarsaa dhiyaate kana maal dubbate? Seera boqonnaa 22 sirriitti dubbisaa. Waa'ee mucaa aarsaa dhiyaate kana maal jedhe Waaqayyo Abrahaamiin? Waan lama dubbate. Waan lama dubbate. Inni tokko maali? Akka tinaaf abboomamteen argeera. Inni lammaffaan akka tina jaallattu nan bareede. Mucaa keerra akka tina jaallattu naa galee jedhe. Inni dhala isaarra kan biraa jaallatu warri ijoollee qabdan, ijoolleen cimoodha mee nama rakkisu miti? Warri dhala qabdan waa'een ijoollee isin rakkisee hin beeku? Ijoolleen baay'ee laphee namaa rakkisu. Baay'ee dhuguma baay'ee laphee namaa rakkisu. Ani baay'ee na dhiba dhugaa waaqayyo. Ani babbaa koo gaafadheera na tokko haaseera illee kada miidiyaa irratti. Babbaan koo ani namuu amma kana ga'e fuudhee ijoollee godhadhee na duuka rakkatu. Bilbila inni galteetta, arrabaa nyaatteetta, akka haadha manaa qabaaman. Haadha manaa qabaaman. Ani bara dhibba dhugaa waaqayyo. Har'a akkam sitti toleeraa jiru. Innaan gaaf tokko argeetanii amma sinna duuka rakkatan kanaan waa'ee keessa rarra'an jiru. Maal akkasiisin godhaan jedhe? Maal akkasiisin godha? Maal taataniin jedhe? Ala tokko utuun hin fuudhin dura akkaniin gaafadhe. Utuun hin fuudhin dura iyyuu na rakkisan. Ani laftin isaanirraa fagoo jiru deemsa isaatii 8ti. Yeroo sana haalli mijatamni konkolaataadhaa fi kotte duudaa yookiis farda ishee gaangeedhanii nan naqan. Har'a yoo naqee deeme torbe immoo agartanii dhaamsanatti dhaamu. Kottu meeshin barbaada mareedhaaf. Gaafa naqee jedhu mamaalaan jedhu. Mareen qabuun si yaadee si waamee. Maaluma taatan isin bakka maaliif ijee qabduun jedhe. Maalaa jedhan beektu. Anama waa'ee qalaa asitti yoon dubbadheerani siin galuu jedhani. Gaafa fuutee mucaa godhattuuti wantarra na rakkisu kun sii galaa jedhani. Dhankaa'ee mucaan godhadhee gaafa mucaa godhadhee jedhu deebee yoon dhufee rafaa yoo ta'e gurratti qabee naggeeffachuu. Alkanii dhuma keessa haadha waa meedanii nagaadhaan mutaanii jira. Amma bakka dhalli nama rakkiftu. Ergasii immoo maaliif amma mana waamtu immoo hin jedhe. Suma arguu barbaadeen jennaan ani ijoollee koo arguu dadhabeera. Ganama nan ba'a galgala nan gala ijoollee koo arguu dadhabeennaan. Ilaamee abbeenaa jedheen akka mucaa ishee xiqqoo sanatti si ilaalan kanaaf hin dandeessin obsee. Amma dhalli nama rakkiftudha. Abrahaam waaqayyoon dhala isaa laate gaafa jedhamu nama baasaa normaali fakkaata. Waaqayyo garuu maal jedhe? Akka ati ala kee anaaf jettee mararsiifannee annan argee jedhe. Kanaaf immoo an sanyii kee akka urjii waaqarraa akka cirracha dhagaa nan baay'isa. Kana waan gooteef sin eebbisa. Haaleluyyaa. Eebbi namoota waaqayyoon jaallachuu keessatti. Gaafa isa jaallattu yeroo kee miti ati lubbuu kee laata. Ati erga jireenya kenname isaaf qabatte si eebbisuu waaqayyoon hin rakkisu. Haaleluyyaa. Ijoollee waaqoo dhagaamedha. Waaqootu yeroo kana nu laate. Ati isa jaallattee jireenya kee gaafa isaaf laattu si eebbisuu waaqayyoon hin rakkisu. Biddeenis si eebbisuun, bishaanis si eebbisuun, manaan si eebbisuun, dhalaan si eebbisuun, waan waaqarraan si eebbisuun, waan lafarraan si eebbisuun isa rakkisu waaqayyo. Garuu danqabni keenya maal beektu? Isumaaf kennamuutti rakkoo qabna nuyi. Ani waa'ee Phexrosiin al tokko laphee kootti dhufee kare. Ani akka Phexrosiin as rakkisee laatan jedha waaqayyoon. Gooftaan Yesuus gaaf tokko ciisaa laga Galiilaa jira. Dhugaatu ciisaa bishaan Galiilaa sana bukkee achi dhaqe. Phexros immoo maal qaba beektu? Bidiruu qaba. Phexros bidiruu isaa kan takka gadoof, takka ooloof, takka gadoof, takka ooloof. Agartee tajaajilaadhaa gurbaan bidiruu isaa kana fudhate. Yesuus immoo qarqara galaanaa dhaabatee utuma si'a tokko naa laateera. Bidiruu kana si'a tokkotu naa laate irra taa'ee barsiisaa.
Pedroos kubayyuu qabula. Ishee moo qannii Pedrooti. Jiraachuu mana keessa laala. Utuma laalu guyyee bakka. Isaafuuf kenni. Jireenya kee faalame keessa. Utuma laaluutti gara agartanii gara dhi'uutta deemen. Obseera dabaati Yesuus. Nammoo gaafa dhoksaan sun naa galallee. Ansi rakkisee baay'een jedhe dhugaadha. Bakka yaamatee dhibee jirutti duukaanaan naa Yesuus gaafa inni gadoofu. Duukaanaan naa ijaa cumumaan. Pedroos ofiin beekee irra teessee barsiisuu barbaadan jedhe. Isaa fayyame malee jireenya kee. Isaa fayyame. Fayyaan kee kan isaati. Jireenyi kee kan isaati. Afuurri kee kan isaati. Buusaan dhanna keetii kan isaati. Tun horteef godhee tooraan si numne ta'e ati nama akkasiin fakkaatu beektaa? Nagareesi. Isa tokko itti si bareechi. Pedroosi bituluttee achi mooqee as mooqe. Obsee dadhabeetiin. Pedroos bitulutti gara qarqaratti hujjubaatti naan buttuu irra hin barsiisa. Eegee dadhabe itti mataabla. Eegee dadhabe. Ija keessa laalee dadhabe. Itti mati bakka. Annaan buttuu irra taa'een barsiisaa jedhe. Innaan Pedroos maal godhe gara qarqaraatti achi as butete. Namoonni baay'een hojjetoota Waaqayyoo jedhamu malee jireenya kenname hin qaban akeeka kanaaf. Warra akeeka kanaaf jireenya kenname qabantu ittiin du'an. Isin ajjeefnaannaan nu ajjeesuu dandeessu rakkina baay'ee keessa dabarre mootummaa Waaqayyootti galannu jedhan. Herrega keenya buufanneerraa nubnu galeera waa'een akeeka kanaa. Du'a yoo ta'e akeeka kanaaf duuna. Jiraachuu yoo ta'e akeeka kanaaf jiraanna. Erga ulaannee nu deebinee falmannu jedhan. Waaqayyoo ayyaanatti isaaf ulaattan isiniif haa laatu. Dhagahameen waan hin qeessitee fan dubbadame. Ani waan Waaqayyoo na amansiisee fan dubbadha. Waaqayyoof ergamuurra kan caalee eebbin jiru. Waaqayyoof dhamaurra kan caalee aara galfiin hin jiru. Isa lubbuu laateef yoo hojjetan maal ta'a? Isa lubbuu laateef yoo lubbuu laateef. Innoo lubbuu laateef isa lubbuu laateef yoo gugguufan maal ta'a? Hallelujah. Isa lubbuu laateef yoo aarsaa ta'an maal ta'a? Isa lubbuu laateef. Isaaf. Ana mantootaan maalan jedha. Inni lubbuu laatee hin komatamu jedha. Namni kana herrega isaa herregate hin komatu Yesuus. Inni lubbuu laatee yooti beelofte iyyuu hin jajabu. Yooti dheebotte iyyuu hin jajabu. Yooti dhukkubsatte iyyuu hin jajabu. Manni sitti yoo cufame iyyuu hin jajabu. Maaliif? Lubbuu kennuurra kan caalee maaliin jiruudha? Jaalalli hin jiru. Inni isa lubbuu kenne lubbuu kooshee. Isa jaallachuun agartanii isaaf of kennuufidha. Yesuus Kiristoos waan nu jaallateef lubbuu isaa laate malee waan dirqisiifame miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 11 darbee lakkoofsa 17 hanga 18. An lubbuu koo hoolota kootiifan kennaa. Akeeka kana fiixaan baasuu fi inni lammaffaan amanamummaan hojjechuu. Amanamummaan hojjechuu. Isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 2. Isa jalqabaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 hanga 2. Maal hojjetan? Namoonni akka hojjetoota Kiristoositti nu lakkaa'uun hin ta'a. Hojjetoota Kiristoos irraa immoo kan barbaadamu maali? Amanamummaan. Akeeki kun maal barbaada beektu? Amanamummaa barbaada. Amanamummaa. Waa lamatti amanamaa ta'uu nu gaafata. Waa lamatti amanamaa ta'uu nu gaafata. Waa lamatti amanamaa ta'uu nu gaafata. Inni tokko jireenya hafuuraa keenyaatti amanamoota ta'uu nu gaafata. Jireenya hafuuraa keenyaatti. Kun waan guddaadha garuu yeroo tun jiru.